Oduu Ispoortii. Taphoonni Piriimeer Liigii Ingilaandi torbee 25ffaan har'aa eegaluun taphatamu. Inni gurraan ala torbaa 2017. Taphoonni Piriimeer Liigii Ingilaandi torbee 25ffaan tapha har'a Biraayit Cheelsiin keessummeessuun eegalama. Falmiin Biraayit har'a halkan sa'aatii 5 eegalee Cheelsii waliin taasisuun eegama. Biraayitan torbee darbe keessa tapha FA Cheelsii injifachuun kan yaadatamudha. Boruu waaree booda sa'aatii 9 walakkaa jalqabee Leicester Cityin Arsenaal waliin taphata. Galgala sa'aatii 12 eegalee taphoonni 5 kan taphataman yoo ta'u Aston Villaan, Ipswich Town, Fulham, Nottingham Forest, Southampton, Bournemouth, West Ham Brentford waliin yoo taphatu sa'aatuma wal fakkaatutti morkii Manchester City Newcastle waliin taasisuun eegama. Kan sa'aatii 2 walakkaa jalqabee Crystal Palace Everton waliin taphata. Bata waaree booda sa'aatii 11 eegalee dursaan liigichaa Liverpool taphatee liigichaa gara dhumaa irratti kan argamu Wolves waliin yoo taphatu halkan sa'aatii 1 walakkaa irraa jalqabee falmiin Tottenham Manchester United waliin taasisuun eegama. Addi keenya BBC Sport.